Cancellation gaafattanii akkasuma paaspoortis gaafattaniiti namichi keessan yookiin arbaabni keessan isin orgata taanaan maal gochuu qabdan kan jedhu viidiyoo kana isin hojjedhee dhufee jira. Baay'ee isin gargaara. Repost yookiin share gochuun namoota baay'ee bira akka isin geessitan abdii gochuun qabaa jechuudha. Arbaabni keessan yookiin hojjechiisaan keessan cancellation gaafattanii yookaan paaspoortii gaafattanii isin orgata taanaan maal gochuu qabdan? Maal gochuu qabdan? Akkasuma qaama biraa eenyutti dubbachuu qabdan way eenyutti himachuu qabdan isa jedhu viidiyoo kana hojjedhee isin dhufee jira. Like, share, repost gochuu hin dagatinaa isin jedha. Sumaani namoonni baay'een keenya dogoggora nuti gochuu hin qabne keessaa inni tokko maal akka dogoggoraa jiru yeroo gaafannu akkasuma yeroo gaafannee kaane hoo maal akka gochaa jirru beekuun keenya dirqama. Viidiyoo kana fakkaatan baay'ee isin hojjedhee darbee jira viidiyoo TikTok kana jalatti jechuudha. Viidiyoota sanniin keessa namoonni baay'ee nuuf hin galle jettanii miseejii inboxiidhaan baay'een keessan na gaafachaa jirtu. Argeera garuu isin deebisuuf ammootu sa'aatii dheeraa barbaada yookiin yeroo barbaada waan ta'eef namoota jechoota wal fakkaataa akkana na gaafattan kanaaf viidiyoo kana qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Innaa kana jechuun koo yeroo cancellation isin dhorgate yookaan paaspoortii akkasuma miindaa keessan yeroo isin dhorgate jedhe maal gochuu qabdan isa jedhuu fi viidiyoo isin hojjedhe kan inni hunda irrallee kanarraa mootu addaadha. Dogoggorri yeroo baay'ee isin hojjechaa jirtan baay'een keessanii cancellation nama gaafachuu qabdaniiftanii nama gaafanne gaafattu jechuudha. Fakkeenyaaf hojjechiisaa si hojjisiifatu yookiin kaampaanii keessa jirtu sana cancellation gaafachuun in ta'u yookiin ammoo dogoggora guddaadha. Hin gaafatin namni ati gaafachuu qabdu lakkoofsa bilbilaa kunoo 8 jedhu kanarratti bilbiltee gaafatta. Ansitee suusinaa softu lakkoofsa kanatti barreessite shamaras ta'e dhiiras. Ergasiin booda maal akka barbaaddu paaspoortii moo cancellation barbaadda yookiin waan barbaaddu filannoo isaanuu si gaafatu. Way Arabiffa yookiin Ingiliffa yoo hin beekne ta'e gara laangujii afaan Itoophiyaatti naa deebisaa yookiin achi naa jijjiiraa jettee gaafachuu qabda yeroo sana jechuudha. Isaanuu guyyaa lama yookiin yeroo sa'aatii sanatti afaan Oromofaatti si deebisuu danda'an. Obsa godhachuun dirqama hanqee sa'aatii sana jechuudha. Viidiyoo kana dheeressee daqiiqaa isaa dheeressee waan isin hojjedhee jiruu fi YouTube chaanaalii baa'oo jala jiru kunoo isa amma isin irratti mul'isu liinkii san tuquudhaan akkasuma YouTube chaanaalii kana keessa seenuudhaan kunoo viidiyoo jalqabarra jiru kana tuqxanii daawwachuudhaan akkasuma subscribe gochuudhaan viidiyoo kana yoo daawwattanii isin fayyada jedhee yaada jechuudha. Maaliif sila waa'ee cancellation paaspoortii fi akkasuma ID qabate waan gochuu qabdan kamiinuu achi keessatti hojjedhee jira tokko tokkoon jechuudha. Kanaaf viidiyoo san seenaatii daawwadhaa subscribe like gochuudhaan akkana jajjabeessitanii abdii guutuu isinirraa nan qabaa jechuudha. Kanaaf seenaa achi liinkii kanaan seenaa.